oduu seenyaa jalqabaatiin ji'oottan dabreef Waashingtan kan turan Ameerikaatti ambasaadarri Itoophiyaa yeroo jalqabaatiif pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp waliin wal arguun mari'atan. Mariin qondaalli olaanaan Itoophiyaa Tiraamp waliin godhe kun dhimmoota lama irratti xiyyeeffachuu hin oolu jedhame. Haala yeroo waliin wal qabatee bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin Iraan misaa'ila haayiparsoonik dabalatee waliigalaa misaa'iloota 400 ol Israa'elitti darbuun himame. Gama biraatiin Israa'el waraana Iraan irratti gaggeessaa jirtu irraa gara Turkiitti akka deebitu duulli banamnaan pirezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdogan deebii hatattamaa kennan. Waraana amma Israa'elii fi Iraan jidduutti gaggeeffamaa jiru ilaalchisee hoogganaa olaanaan Iraan Ayatollah Ali Khamenei immoo deebii kennaniin Israa'el amma booda daaraa goonaa jechuun waraanni guddaan kana caalaa hammaatu banamuuf akka jiru ibsan. Dubbii Ayatollahtii fi Erdogan dhimma waraana baha giddugaleessaa irratti gabaasa bal'aa qopheessine qabna. Oduu biraatiin miseensi koongiresii Ameerikaa labsii beekamtii Somaaliilaand jedhu koongiresii Ameerikaatiif dhiyeessuun dhaga'ame. Itoophiyaa irraa beekamtii argachuuf bara 2024 Itoophiyaa waliigaltee mallatteessitee kan turte Somaaliilaand amma beekamtii hawwite argachuuf qarqara geessetti gabaasa guutuu dhageessu akkam jirtu daawwattootaaf hordoftootaan olee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu seenyaa jalqabaatiin ji'oottan dabreef Waashingtan kan turan Ameerikaatti ambasaadarri Itoophiyaa yeroo jalqabaatiif pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp waliin wal arguun mari'atan. Mariin qondaalli olaanaan Itoophiyaa Tiraamp waliin godhe kun dhimmoota lama irratti xiyyeeffachuu hin oolles jedhame. Ameerikaatti ambasaadarri Itoophiyaa Binnaal Andu'aalam pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp waliin marii jalqabaa Waayit Haawusitti gaggeessuu isaanii Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa beeksise. Ministeerichi ibsa irra ganama baaseen ambasaadarichi Waayit Haawusitti simannaan diippiloomaasii kan taasifameef yoo ta'u, kunis hariiroo yeroo dheeraa Itoophiyaa fi Ameerikaa jidduu jiru caalaatti kan calaqqisiisu ta'uu ibse Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa. Ministeerichi mariin kun jalqabbii mariiwwan gara fuula duraa godhaman ta'uus ibseera. Akkasumas ammoo nagaa fi misooma diinagdee dabalatee tumsa cimsuudhaaf ga'umsa daangaa hin qabne kan agarsiisu ta'uu hubachiise. Suuraaleen ministeerichi qoode akka agarsiisutti ambasaadar Binnaal Andu'aalam yeroo kanatti pirezidaantii Tiraampiin ala ministeera dhimma alaa biyyattii Maarko Ruubiyoo waliinis wal arganiiru. Akkuma beekamu ji'a tokko dura Maarko Ruubiyoo Itoophiyaa daawwachuuf turan. Haa ta'u malee Itoophiyaa daawwachuudhaaf beellama qabatanii beellama san haquun ni yaadatama. Mariin amma qondaalli Itoophiyaa kun Tiraamp waliin godhe dhimma lama irratti xiyyeeffachuu akka hin oolle ibsame. Inni jalqabaa bulchiinsi Tiraamp Itoophiyaa dabalatee lammiileen biyyoota 36 Ameerikaa akka hin seenne dhoorkuuf yaada akka jiru tibbana Washington Post sanada keessoo ministeera dhimma alaa Ameerikaa irraa argadheera jechuun gabaasee ture. Dhimmi lammiilee Itoophiyaa Ameerikaa irraa ugguru kun guutummaatti dhiibbaa diippiloomaasii cimaa Itoophiyaa irratti waan qabuuf mootummaan Itoophiyaa dhimma kana irratti Tiraamp faana marii godhuuf dirqamuu akka danda'u ibsameera. Gama biraatiin marii mootummaan Itoophiyaa Tiraamp waliin amma godhe kun dhimma Ijiptii fi Itoophiyaa Tiraamp tibbana kaasan ta'uu akka danda'us ni tilmaamama. Guyyaa lama dura Doonaald Tiraamp ergaa dabarseen waggootaaf wal dhabanii kan turan Itoophiyaa fi Ijiptii yookaan Masri jidduutti nagaa buusuu katabanii turan. Dhimma hidhaaromsaatiin jarri wal dhabuus ani araarsuu danda'eera jechuun Doonaald Tiraamp katabuun namoota siyaasaa Itoophiyaa biratti falmii kaaseera. Bara 2020 hidhaaromsaa Ijiptii akka diiduuf waamicha kan godhan Tiraamp dhimma Itoophiyaa irratti amma immoo oduu sobaa qoodaniiru jechuun qaamonni siyaasaa mootummaa dabalatee hedduun yaada kennaa turan. Mootummaan Itoophiyaa barreeffama guyyoota lama dura Doonaald Tiraamp Tiruus irratti barreesse kanaan wal qabatee Tiraamp waliin mari'achuu akka hin oolles himameera. Haa ta'u malee ambasaadar Binnaal maal waliin mari'atan kan jedhu bal'inaan ammayyuu ifa hin goone. Oduu biraatiin
Iraan misaa'ila haayiparsoonikii dabalatee waliigala misaa'iloota 400 ol Israa'elitti darbuun himame. Gama biraatiin Israa'el waraana Iraan irratti gaggeessaa jirtu irraa gara Turkiitti akka deebitu duulli banamnaan pirezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdogan deebii hatattamaa kennan. Waraana amma Israa'elii fi Iraan jidduu jiru ilaalchisee hoogganaa olaanaan Iraan Ayatollah Ali Khamenei immoo Israa'el amma booda daaraa goonaa jechuun dhaadatan. Haaluma kanaan waraanni guyyaa ja'a dura Israa'elii fi Iraan jidduutti baname ammas jabaatee itti fufeera. Lola kanaan biyyoota lamaan irraa miidhaa olaanaan dhaqqabaa jiraas jedhame. Gabaasa haaroo arra baheen immoo erga Israa'el jimmata darbe haleellaa Iraan irratti bantee as Iraan gama isiitiin deebii kennuuf misaa'ilota 400 olii fi dirooniiwwan 100 lakkaa'aman gara Israa'elitti furgugisuu ishee waajjirri muummicha ministeeraa Israa'el beeksiseera. Misaa'iloonni kun haayiparsoonik faataa dabalatee akka ta'e ibsame. Haleellaan kun guutuu Israa'el keessatti iddoowwan 50tti dhiyaatan kan barbadeesse ta'uu waajjirri ministeera muummee Israa'el hubachiiseera. Haleellaa Israa'el keessatti Iraan gaggeessaa jirtuunis namoonni ajjeefamanii gama biraatiin immoo namoonni 800 ol akka madaa'an gabaasni waajjira ministeera muummeetii ba'e kun ni agarsiisa. Kana malees haleellaa kanaan namoonni 6,000 ol qe'ee qabeenya isaaniirraa akka buqqa'an waajjirri ministeera muummee Israa'el mirkaneesseera. Haaluma wal fakkaatuun jimmata dabre irraa eegalee Israa'elilleen haleellaa wal fakkaatu Iraan keessatti gaggeessaa jirtuun yoo xiqqaate namoota naga'aa 224 ajjeesuu aangawoonni Iraan himaniiru. Kumootaan kan lakkaa'aman immoo miidhamanii hospitaala seenaniiru jedhan aangawoonni Iraan. Waraana biyyoota lamaaniitiin namoonni Iraan irraayis Israa'el irraayis ajjeefamaa jiru. Biyyoota lamaan irraa ammoo irra caalaatti namoonni ajjeefamaa jiran namoota naga'aati jedhame. Waraana amma Iraanii fi Israa'el jidduutti gaggeeffamaa jiru kanarratti hoogganaan Iraan immoo Israa'el akeekkachiisuu irratti argama. Waldhibdee guyyaa ja'affaa qabate kana booda ibsa kan kennan hoogganaa olaanaan Iraan Ayatollah Ali Khamenei haleellaan haga ammaa gaggeessine ni jalqabe malee kan dhumaatii miti jedhan. Yeroo Tiraamp hoogganaa kanaan harka kennadhu jechuun gaafatutti Ayatollaan immoo kuni qoosaadha jechuun deebisaa jira. Ayatollah Ali Khamenei ergaa gama miidiyaa hawaasaa isaaniitiin deddeebiin barreessaa jiraniin sirna shororkeessaa ziyoonistiidhaaf deebii cimaa ni kennina jedhan. Warra Israa'eliif gara laafina tokkollee hin qabnu jechuun waraana guddaa dhalachuudhaaf jiru akeekan. Ayatollaan barreeffama X irratti barreessaa jiruun cinaatti arruma daqiiqaa muraasa dura ibsa miidiyaa biyya keessaatiif kennaniin Ayatollah Ali Khamenei akkas jedhan. Humni waraanaa Ameerikaa waraana amma deemaa jiru jidduu kan galu taanaan shakkii tokko malee miidhaa dhinuu hin dandeenyeen Israa'eliif deebii kennina jedhan. Namoonni beekan Iraanii fi uummata ishee akkasumas seenaa ishee sirriitti beekuu kan jedhan Ayatollaan uummata kana doorsisanii afaan qabuun hin danda'amu jedhan. Sababni isaa lammiileen Iraan uummata harka kennatuu miti jechuun ifatti hooggantichi dubbatan. Biyyi teenya Iraan dhiiga Israa'el dhiyoo as dhuftee ganneeyxeef salphaatti hin dhiiftu kan jedhan Ayatollaan sarbama qilleensaa Israa'el biyya teenya irratti raawwatteefis deebii dachaa kennuuf qophaa'oodha jedhan. Gama biraatiin humni hidhate kan Iraan biyya ittisuudhaaf qophii guutuu akka qabuu fi mootummaan deeggarsa guutuu taasisaa akka jiru siman. Iraan mootummaan Israa'el naannoo qilleensa ishee sarbe hin dhiiftu abadan dhiifamaas hin gootuu jedhan. Iraan akkuma nagaaf dhaabbattu lola irratti banamee duraas ni dhaabbatti jedhan. Biyyi teenya eenyuufuu hin bitamtus jechuun akeekkachiisan. Ayatollah Ali Khamenei haasawaa irra taasisaniin guutummaatti Israa'el balaa jala akka jirtu ibsuun ganaa qoricha isaanii akka qotaniif dubbatan. Gama biraatiin waraanni Iraanii fi Israa'el kun gama waraana Israa'elii fi Turkiitti geeddaramaa jiraachuun sodaa uume. Yeroo waraanni Iraanii fi Israa'el hammaatee deemaa jirutti ammaas Israa'el karoora Turkii weeraruu akka qabdu akeekame. Guyyaa tokko dura pirezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdogan abbaan tokko biyya teenya rasaasa tokko itti dhukaasuu hin danda'u jechuun yoo ibsan, miidiyaaleen Israa'el garuu duula waraanni Turkii irratti garagaluu qaba jedhu eegalaniiru. Haaluma kanaan kaleessa galgala irraa eegalee chaanaaliin miidiyaa Israa'el 13 amma Gaazaa fi Iraan keessatti injifanneerra taphni dhumaa Turkii waliin ta'uu qaba jechuun duula waraanaa haarawaa Turkii irratti akka labsamu propoogandaa eegale. TV'n kun irra deddeebi'iin Turkiin diina Israa'el ta'uu ibsuun
biyyi Israa'el amma waraana Iraan irraa gara Turkiitti akka deeffattu gabaasa hojjechuu irratti argama. Pirezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdogan immoo guyyaa tokko dura eenyullee Turkiyyee haleeluu hin danda'u erga jedhanii booda kaleessa galgala marsaa sadaffaatiif erga dabarsaniin Netanyaa'uun giddu galeessaa nagaa dhoorkaa jira, ammallee nagaa dhoorkuu qofa utuu hin taane biyyoota hunda weeraree waliin ga'uu barbaadaa jechuun barreessanii turan. Kanaaf ammoo Turkiyyeen dhimmicha salphaatti hin ilaaltuu jedhan Erdogan barreeffama barreessaniin. Kun kanaan osoo jiru odeeffannoo daqiiqaa muraasa dura baheen immoo jeneraalonni Turkii gurguddoon kaampii guddicha waraanaa isaanii akka ilaalan himameera. Kunis Turkiyyeen gama isiitiin haleellaa isii irratti raawwatamuuf deebii kennuuf qophaa'uu agarsiisaa jedhu xiinxaltoonni. Waldhibdeen Iraanii fi Israa'el jidduutti deemaa ture gama Turkiittis fuula deeffachuu irratti argamu. Yeroo dheeraadhaaf pirezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdogan Gaazaa keessatti yakka waraanaa Netanyaa'uun raawwatu balaaleffachaa turan. Oduu teenyaa xumuraatiin miseensi Koongireesii Ameerikaa labsii beekamtii Somaaliilaand jedhu Koongireesii Ameerikaatiif dhiyeessuun dhaga'ame. Seensaa bara 2024 Itoophiyaa irraa beekamtii argachuudhaaf waliigaltee mo'uu mallatteessitee kan turte Somaaliilaand erga yeroo sanaati ija addunyaa seentee ammallee waa'een beekamtii ishee bal'inaan kaafamuu itti fufeera. Haaluma kanaan Scott Perry miseensa mana maree Ameerikaa yookaan US Congress yoo ta'u labsii maqaan isaa Somaliland Independence Act jedhu mana maree Ameerikaatti dhiyeesseera. Kunis Washington biyyoota addunyaa keessaa Somalilandiif beekamtii kennuun isa jalqabaa akka ta'uuf agarsiisuufi jedhame. Perry'n miseensa paartii Riippaabilikaanii yoo ta'u dhimma kana ilaalchisee ergaa X gubbaatti katabeen ani ammatti labsii Republic of Somaliland Independence Act jedhu Koongireesii Ameerikaatiif dhiyeesseera jedhan. Kunis Somaliland akka biyya walabaa taateetti akka beekamtuuf yaadeeti jedhan. Waggoota 30 oliif Somaliland bulchiinsa dimokiraatawaa nageenyaa fi dabrees Ameerikaa waliin walitti dhufeenya biyya qabdu ta'uu dhugaan agarsiisaa turteettis jedhan. Ministeerri dhimma alaa Somaliland dhimma kanaaf deebii kenneen labsiin kun waraqaa ragaa waggaa 30f Somaliland nageenya, dimokiraasii fi tasgabbii naannichaa eeguu ishee mirkaneessaa jechuun Perry galateeffateera. Ministeerri dhimma alaa Somaliland akkuma beekamu Riippaabilikaanonni dimokiraatota caalaa Somalilandiif beekamtiin akka kennamuuf tattaaffii taasisaa turaniiru. Addatti ammoo bulchiinsi Donald Trump Somalilandiif beekamtii kennuuf guddoo socho'uu irratti argama. Labsiin wal fakkaatu akkanaa bara 2022 Koongireesii Ameerikaatiif dhiyaatee ture garuu deeggarsa guutuu miseensota mana maree Ameerikaa irraa hin arganne ture. Garuu amma erga pirezidaantii Donald Trump yeroo lammaffaatiif filatame Ameerikaa bulchuu eegalee qorattoonni akka jedhanitti labsichi carraa milkaa'uu ni qabu jedhan yookaan Somalilandiif beekamtii kennuun ammatti carraa bal'aatu jira. Namoonni siyaasaa dhimmicha qoratan waldorgommii Ameerikaa fi Chaayinaa siyaasa naannoo gaanfa Afrikaa keessatti gaggeessaa jiran kaasuun carraan Somaliland biyya ta'uudhaaf qabdu guddaa akka ta'e ibsaniiru. Sababni Ameerikaan ammatti Somaliland deeggartuuf keessaa tokko Chaayinaa naannoo kanarraa ittisuuf akka ta'es ni himama. Namni labsii sana Koongireesiidhaaf dhiyeesse Perry'n illee ergaa isaa keessatti diinota alaa Ameerikaa dura dhaabbatan injifachuuf ammatti Somalilandiif beekamtii kennuun murteessaa akka ta'e kataban. Ergaan isaa diinota alaa jedhu kun guutummaatti Chaayinaa akka ilaallatu ni amanama. Chaayinaan ammoo mootummaa Moqaadishoo yookaan Soomaaliyaa cinaa dhaabbachuun akka Somaliland biyya walabaatti beekamtii hin arganne dura dhaabbachuu irratti argamti. Chaayinaan hagas mara Somaliland jibbitee osoo hin taane yookaan ammoo beekamtii dhorkachuu barbaaddee osoo hin taane dhimmi kun Taayiwaan waliin waan wal fakkaatuu fi jedhu xiinxaltoonni. Yeroo ammaa Taayiwaan akka biyya walabaatti of ibsiti akkuma Somaliland. Garuu Chaayinaan Taayiwaan biyya tiyya jechuun akkuma Soomaaliyaatti addunyaadhaan wal dura dhaabbachaa jirti. Haala amma deemaa jiru kanaan osoo Somaliland beekamtii argatte carraan Taayiwaan illee beekamtii argachuu caalaatti guddaadha. Haa ta'u malee garuu Taayiwaanii fi Somaliland ammallee dhimma beekamtii irratti garaagarummaa guddoo qabu. Taayiwaan hagamaatti biyyoota 13 irraa beekamtii akka argatte ni himama. Ameerikaa garuu hin dabalatu.